Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu fi nageenyi keessan badhaadhaan nagaa jira alhamdulillah egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kenna warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaaf tan subscribe gochuudhaan maatii kenna dabalamaa maatii kenna kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbataa isiniin jira egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kenna akkuma beekamu gabayaatu irratti odeeffannoo haala yerootti walqabatan keessattuu iyyuu haala gabayaa biyya keenyaatiin meeshaalee ijaarsaa fi akkasumas immoo meeshaalee mana keenya keessatti jireenya keenya guyyaa guyyaa itti fayyadamnu في حالة بزنسيتي والقبته ودفنو كان وقت هدو ساس مران قاترون كيان يادا تما ويار راس كان ما والقبته غافي هدو كيساني كان تي في حالة يرو راتبا يركسا كان تي ودفنو او سيمينتو قبته يسين فجرا هم تمرو قبته كينات نوجين ترانا في راكينا ماسر ديبون فيديو كان نم نكمو يو لايك قراتي نتاغرسيسا يو سنتي تولي قفادا يچرا مالي في يو سنتي تولي تركباني ودون جالات نجالات نجالالان تادو yoommoo isinitti tolle hanqinni yoo jiraate wanti sirreessinu yoo jiraate yaada keessan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatina odeeffannoon gadi dhiifnu isinitti tolee jira kan ammoo yaadni koo isinitti tolee jira hoote maaltu si dhoggare laayik godhiiti na jajjabeessisin jechuu barbaada kanaaf kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqabarratti isin kaasuu yaaletti yeroo kana biyya keenya keessatti wanti qaaleensi jireenyaa baay'ee tokko sadarkaa ulfaataa irra jira kanumaa wal qabatee keessattuu wanti baay'ee yaaddessaa fi ulfaataa ta'ee jiru yeroo kanatti gatii simmintooti jechuudha gatiin simmintoo dhaabbataa ta'uu dhabuu isaa wajjin gatiin isaa baay'ee tokko dabalee jira naannoo qarshii 2000 itti gurguramaa jirtu jira akkasumas immoo naannoo qarshii 800 itti gurguramaa jirtu jira eessatti 800 gurguramu kan immoo akkamitti 800 bitachuu dandeenyaa fi eessatti qarshii 2000 nu nyaataa jiran kan jiru jalqaba sarkaasee odeeffannoo jiru بران غاوف يالا يچرا kanaaf viidiyoon gabaabaadha waan ta'eef hamma xumuraatti odeeffannoo kana guutuu isaa dhageeffadhaa isin jechuu barbaada odeeffannoo kana akkuma dhageettaniini odeeffannoo nama kamuufuu barbaachisaa fi faayidaa qabeessa waan ta'eef hiriyoota keessan biraan sheer godhaa gaasni jechuu barbaada egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya ijoolleen keessattuu biyya ormaa keessa jirtan kaawwan keessan jalqabaa inni manaa baatanii fi jireenya maatii keessanii jijjiirtanii jireenya ofii keessanii jijjiiruudhaaf jireenya ofii keessanii jijjiiruun ijaarsa manaatiin wal qabata mana ijaarachuu qabda namni kamuu gara biyyaa galuuf kanaaf simminto yeroo kana baay'ee tokko rakkisaadha kuma lamaa miti kuma sadii sootee arganii bitachuun baay'ee tokko sadarkaa rakkisaa irra jira isiniin jechuu barbaada yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti himaa ture kanaan alattis odeeffannoo afaan amaaraatiin darban namoonni dhageeffattan arguu dandeettanii baay'inaan afaan amaaraatiin kan hojjetan ijoollee afaan amaaraatiin hojjetanii gatii simminto kana guyyaa guyyaatti kan beeksisan jiranii isaan irraa kanaaf afaan oromootiin aanessisan biraan gahaa jira kanaaf simmintoon baay'ee tokko sadarkaa yaaddessaarra jira meeshaaleen ijaarsaa kamuyyuu baay'ee tokko gatiin isaa ol ka'ee jira kammoo dhabamee jira isaan alatti ammoo keessattuu kan simmintoo kun baay'ee yaaddessaadha kanaaf kanumaa wal qabatee rakkoo kana furuudhaaf jedhamee wanti yaaddame tokko jira innis maalidha dargaggoonni waldahaadhaan gurmaa'anii akka simmintoo kana gurguran yookaan ammoo dhiyeessii simmintoo kana irratti akka hirmaatan godhameetiin jira jechaadha egaa yeroo darbe simbiraan gahaa turee jira akka bal'inaan simbiraan gahaa jedhee yaada kanaaf akka waldahaan gurmaa'aniiti simmintoo gurguran yookaan ammoo dhiyeessii simmintoo kanarratti akka hirmaatan godhamee jira magaalaawwan hunda keessattuu magaalaawwan hamma sadarkaa aanaa jiran magaalaawwan gurguddaa sadarkaa godina irra jiran irraa jalqabee magaalaawwan sadarkaa aanaa irratti argamanitti waldahaan gurmaa'anii dhiyeessii simmintoo kanarratti kan hirmaatan jiran dargaggoonni isaan irraa bitachuu dandeettan isaan irraa bitachuuf meeqaan gurguramaa jira kan jedhuu fi suuqa irratti yookaan immoo dukkaana irratti meeqaan gurguramaa jira kan jedhusi isin biraan gahaa jechuudha lamaffaa immoo isa waldahaan gurguramaa jiru kana bitachuudhaaf piroosesiin isaa baay'ee dheeraadha maal akka isin barbaachisuu fi siistema kamiin akka bitachuu dandeettan akka gorsaa fi akka odeeffannootti isin biraan ni gaha isaan alatti ammoo guyyaa muraasa darban keessatti qarshii muraasan akkamitti manaa konkolaataa bitachuu dandeenya baankiin walitti dhiyaanne bifa liqii fi bifa qusannaatiin qabeenya yookaan immoo waan argannurra waan guyyaan argannu yookaan immoo waan ji'aan argannurra qusanneeti akkamitti yeroo gabaabaa manaaf konkolaataa fi mana bitachuu dandeenya isa jedhu yeroo baay'ee deddeebi'ee isin himee jira ulaagaawwan mana bitachuudhaaf isin barbaachisanii yookaan ammoo ulaagaawwan baankiitti dhiyaattanii qarshii qusattan sanaan konkolaataa ta'uu mana bitachuu dandeettanii websaayitii irratti waliifpress.com kan jedhu irratti isin barreessee jira bifa barreeffamaati maaliif viidiyoo gara biyyaatti argitanii nama biyyoota biyyaa yookaan maatii biyya jiru hubachiisuu danda'u hubachiisuun baay'ee rakkisaadha waan ta'eef bifa barreeffamaatiin isa jiru sani yookaan ammoo koppii gootanii barreeffama sani nama erguu inni biraa ammoo achi keessatti screenshot gootanii nama erguu ulaagaawwan jiran hunda achi keessatti isin barreessee jira linkii isaa ammoo viidiyoo kana description box jalaa fi iddoo koomentii jalqabarra isinii kaa'ee jira achi tuqaatii websaayitii keessa deemaatii odeeffannoo san bifa barreeffamaatiin isiniif kaa'ee jira jalqabara isaarraa hamma xumuraa odeeffannoo waan barbaachisaniif ulaagaa barbaachisummaan isaa maal akka ta'e maal qabattanii dhaquu akka qabdanii akkamitti akka argatan waan hunda isaa bifa barreeffamaatiin achi isinii kaa'ee jira waan ta'eef
linkii kana tuqaati websaayitii keenya keessa seenaa yerootti odeeffannoo kana fakkaatan bifa barreeffamaatiin achi keessa isin gadhiifna waan ta'eef hin dagatinaati dhaqaa laalaa isin jechuu barbaada. Kanaaf kallattii maankaroo odeeffannoo guyyaa dhaabadha isin dhufetti yoo isin seensise biyya kana keessatti simmintoo haala lamaan gurguramaa jira. Inni tokko immoo bifa hannaatiin simmintoo qarshii 1,500 irraa kaasee amma 2,000 kan itti gurguramaa jirudha jechuudha. Kanaaf namoonni filannoo biraa hin qabne keessattuu ijoolleen mana kaartaa pilaanii ala yookaan ammoo lafa qotee bulaa irraa bittaniiti ijaaraa jirtanii waldahaan isinitti gurguranii isa kana bitachuun keessan dirqama. Maaliif warroonni lafa caraqaa jedhanii amma bahee himamaa jiru. Baay'ee lafa caraqaa yookaan ammoo lafa qotee bulaa kana namoonni bitan lafa kaartaa pilaanii hin qabne kana namoonni bitanii waraqaan ijaarsaa heeyyamni ijaarsaa isiniif hin kennamu. Maaliif lafti magaalaa jala ooleen jiru waan ta'eef bifuma tola ooltummaa yookaan ammoo bifuma dhoksaadhaan kan ijaaramu waan ta'eef heeyyama ijaarsaa isin hin kennan. Namoonni akkasii sunniin dirqama qarshii 800, 600 fi 2,000 bakka itti gurguramaa jirutu jira. Isuma bittaniitiin ijaarrattan. Yoo akka tasaa waldaa keessaa bitachuu dandeettan nama kaartaa pilaanii keessaa lafa qabu isaaniif waraqaan heeyyamni ijaarsaa hin kennamaa. Isaan yoo isiniifis ufiifis bitatu fakkeenyaaf kuntaala 50 hin barbaachisa yoo ta'e namni kaartaa pilaanii keessaa lafa qabu kuntaala 50 hin barbaada yoo ta'e dhaqee kuntaala 100 jedhee bitachuu danda'a. Kuntaala 50 sana immoo dabarsee isiniif kennuu ni danda'a. Carraa kanatti yoo akkasitti yoo fayyadamtanii fi nama akkasitti isin qarqaru yoo qabaattanii ala isuma 1,800, 1,600, 2,000 san bituun keessan dirqama isin jechuu barbaada. Isuma iyyuu hin argamu. 1,800, 1,600 jedhamu malee hin argamu gabaarraa dhabamee jira. Dhossaniitiin kan gurguranii kanaan jiraachuusaa beektaniiti akka hubattan isin jechuu barbaada. Inni kun waldaa keessatti akkamiin gurguramaa jira waldaarraa akkamiin bitachuu dandeenya kan jedhuu fi akkuma jalqaba isin kaase hanqina simmintoo kana furuudhaaf yookaan immoo dhiyeessii simmintoo kana irratti akka hirmaatanii fi gurmiidhaan yookaan immoo waldaadhaan gurmaa'anii kan gurguraa jiran jira. Isaa kana bitachuudhaaf waldaarraa bitachuudhaaf tokko lafti kan kee kaartaa pilaanii qabaachuu qaba. Kaartaa pilaanii lammaffaa immoo heeyyama ijaarsaa qabaachuu qabda. Kaartaa pilaanii yoo qabaate heeyyama ijaarsaa nama kamiif ni kennama. Suni wanta baay'ee nama rakkisuu miti. Heeyyama ijaarsaa baaftee kaartaa pilaanii keetii waliin mazagaajjaadha. Mazagaajjaa argadhatte ammoo sii barreessanii gara waldaa si erganii waldaarraa bitachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf si deddeebisuu danda'anii guyyaa takka lama maaliif namni karaa kana fayyadamu baay'eedha waan ta'eef si deddeebisuu danda'anii deddeebiinsa isaanii sana baratamaadha waan ta'eef deddeebiinsa isaanii sana dandeettaniitumaanii akka kanaan akka bitattani. Achirratti qarshii 800 qofaadhaan kan gurguramaa jiru 790 fi 800 gurguramaa jira waldaa irratti jechuudha. Kanaaf waldaarraa bitachuu namoonni dandeettanii qarshii 800 gurguramaa jira akka bitattan isin jechuu barbaada. Bakka baay'eetti kan gurguramaa jiru. Isaan namoonni kaartaa pilaanii keessaa lafa hin qabne immoo qarshii 800, 600 fi 2,000 dhaabbataan kan itti gurguramaa jiru. 600 darbee argama 800 fi 2,000 kan gurguramaa jiru. Akka kanaan beektanii akka bitattan isin jechuu barbaada. Akkuma jalqaba irratti yookaan ammoo duratti gidduu irratti isin kaasitti hiriyoonni keessan kaartaa pilaanii keessaa namoonni lafa qaban yoo jiraate isaan kuntaala keessaniif kofiillee walirratti herreeganiiti kuntaala kana bitachuu barbaada jedhaniiti waraqaa barreessanii bitachuu ni danda'ani. Kanaaf namoonni kaartaa pilaanii keessaa lafa qabdan waraqaa kaartaa pilaanii lafa keessanii fi heeyyama ijaarsaa baaftanii kana qabattaniiti gara mazagaajjaa deemtanii akka isin gurguramu waraqaa isin barreessanii isaan qabattaniiti qarshii keessan illee kaffaltaniiti dhaxxanii bitachuu dandeettan waldaarraa qarshii 790. Waldaarraa kan gurguramaa jiru qarshii 790 yaa'u 800 jedhaa qabadhaati qarshii 800 gurguramaa jira. Inni kun 2,000 garaagarummaa qarshii 100 fi qarshii hamma 1,000 garaagarummaa qaba waan isin ajaa'ibu. Kanaaf akkana beektanii akka fayyadamtan isin jechuu barbaada. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya odeeffannoo ta'an meeshaalee ijaarsaa kanneen akka feerroo, qorqorroo, mukaa fi waan kana fakkaatan kan biraa viidiyoo ta'an irratti qabadhee isin dhufa. Viidiyoo odeeffannoo guyyaarra qabadhee isin dhufe kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture. Gatiin simmintoo akka kana gurguramaa jiraachuu beektanii hamma dandameen karaa kamiinis haa ta'u namoonni kaartaa pilaanii keessaa lafa qabdanii fi lafa qotee bulaas bittanii harkaa qabdan karaa isinii danda'ameen akka waldaa irraa isinii bitamu yaala waldaa irraa akka isinii bitamu taasisaa isiniin jechuu barbaada. Garaagarummaa qarshii baay'eeti kan inni qabu. Garaagarummaa qarshii 1,000 hamma qarshii 2,200 garaagarummaa qaba. Kuni kanaan jiraachuusaa beektanii akka fayyadamtan jechuu barbaada. Waan hordoftanii galatoomaa galanni keessan dachaa viidiyoo biraatiin ammoo illee nuti nageenya keenya bakkuma isin jirtan isin qaqqabu.